ay kasaara ayyuyyoo Ameerikaa fi Kanaadaa deemtine yaadadhu jedheeni akkasitti kadhachaa ture amma yoonan dhaqee dhufu wayyishaan jaarsa kiyya biraana fu jaarsa kiyyaaf nan wareegama jettee aarsaa jaalalaaf kafalaa jirti daasheen nama kinoo gara yeemaan deemtee jaarsa kiyya barbaadachuuf kutannoon kaate kutattuu jechuun akka ayyuu kana nama jaalatte jechuun akka ayyishaa kana ani akkasitti kadhadheeyoo Ameerikaa fi Kanaadaa deemte silaa kaleessa jaarsa kee birrii guddaa galcheef jedhee deddeebi'ee dubbatee bakka namni waaqa qilleensarrallee balali'uun danda'a jenneetu masallaallee ayyishaan yaadadhuu jenneen laalka nagumaas innaante jaarsa keessaniif jaalallee keessaniif dhirsa keessaniif yoo akka aryuu kanatti aarsaa hin taane aarsaa hin kanfalle lubbuu ofiitirra hanga bootti hin geenye isin jaalalayyuun beektan laal gammoojjii keessallee haa ta'u eessumayyuu haa ta'u kinoo akka ayyuu kanatti halkan irribe malee bulanii jaarsa ofii kophaa ta'uun qabu achittillee sumayyaan argatu jedhanii yaabbatanii deemuuf kutannoon kana kan mirkaneessineef dhufne laal kan maamishaan akkasii kaa naguma jirtuu mitiisin ama ayyuu kana maal jedhan naati mindinoo mibbaala maal jedhan kinoo ayyuun akkuma jette kaa dhuguma jette kaleessa sagalee naa qabdee turteedha sayidooni sagalee sanirratti mirkanooftee kutannoo isheetti kutattuudha kutannoo ishee sanirra kaate sayidoo barbaacha gara yeeman dallaalaan akka gidduu karaatti hin galaafanne anchiis hin galaafanne inuma ammoo qarshii akkasii ergeef jedheen illee dubbataa bara kana dallaalaan nama ciraa jira nama galabbaxaa jira birrii namarraa fudhatee nama kassarsaara waan hin taane namarraa hin gaa jira osoo maraattuyyuu akkasin godhadhe akkana godhaa jabduu naannaa jedhan jettee akka hin taane qof hin goone abibti hunduma sayidoo kee nagaa olii yoo argite it is good baay'ee gaariidha nagaan deemtee mayyoo achi geesse garuu dallaalaan bara kana harki caalu dallaalaan deemti kana namachatti na eegu qabattee kinoo tikeettii murattee gara Dirredawaa deemaa jirti Dirredawaa geessee jiraan immoo yeeman deemuuf jechuudha kan achitti na eegu immoo nama qabattee turte namni sun dallaala ta'uu danda'a dallaalaan kunoo birrirraa fudhatee yookiin immoo intaala suuraan ga'ee oolnaante gaariidha jettanii amma maal akka murteessite naanti bakka ayiduun maal taate sila mucaa ima murtee ima kusatte akkasii godha jedhi kan Sumayyaan jette san hojiirra oolchite Sumayyaan kan dura maal jette yoo inni deeme yoo inni ana barbaadu manaa ba'ee erga isa jaalattee biraan hafinii erga jaalalli isaa akkasi taasisee kanaafuu yoo inni Gondar deemullee maaduu kan deemini yoo Dirredawaa deemullee maaduu kan deemini yoo inni Harar deemullee maaduu kan deemini jettee dubbattee turte viidiyoo ishee kan yaadattan ta'e gaafa tokko jechuudha. Isa san qabattee bakka hojiirra oolchitee jechuudha ka. Innaa kana durallee yeroo inni deemu gaafa duraa nan deema ittiin kaane kana dura yeroo inni yeeman barbaadu deeme. Ergasii Iyyaasuun hin hambisne har'a Iyyaasuu jalaallee dhokattee ofii Iyyaasuun osoo achi hin gahin kan isheen sagalee naa qabdee sayidooni tikeettii muradhee jiraan tikeettii yeroo gabaabaa keessatti yeroo gabaabaa miti koo birrii qabaannaan sa'aatii tokko keessa sa'aatii lama keessa ifin guyyaa walakkaa miti jechuudha inni ka sa'aatii achi ba'e isheen kan akkasitti yeroo gabaabaa keessatti sa'a tokko walakkaatti illee si xumuramuu danda'a qarshii qabaannaan jechuutti wanti hundinuu qarshii dabalama jechuudha kanaafiyyuu isheen illee akkasitti akkuma jette san kinoo kaate Sumayyaan illee kana dura kan isheen jette san illee dhaggeeffattee cammarattee kan gaafa duraa ammoo hin deeme jennaan Iyyaasuun hambise san illee hambistee dhokattee jechuudha Iyyaasuun illee ona argee na hambise waan ta'eef Iyyaasuu jalaa dhokadhee deemaa jira kanaaf jaarsa kiyyaaf aarsaan kanfalaa sayidoo kiyya dhabee jiraachuu hin danda'u ani jaarsa kiyyaaf hanga lubbuu baasutti nangaa akkasila dhageessan mitiiree dhageessanii jirtu fakkaata kaa dhageessanii jirtu miti hojiirra oolchaa jaarsa keessaniif wareegama sanuyyuu jaartii namaatirraa fudhataniif wareegamuun kun akkam gaariidha ergaa isochee bareedduu mitiiree bakka jaarsa keessaniif wareegamuu nama jaalattaniif wareegamuu bara kana keessa namni nama wareegamu alla hin degin akka lubbuu kiyya baasutti hin deema amma waan argatan dubbatina akka dubbachuun dansaa miti garuu jaalala jechuun kana akka ayyuu kana laal kan nama teechisne kan nama maraachine amma dhuguma ka deemti yoo ta'e nuti sayidoo Sumayyaa wal arga jennee yaanna ka amma nuti waan argine irraa dubbanna isaan hundinuyyuu achillee jiraatan nu rakkoon qabu araaramanii nagaa ta'e nuuf nagaadha malee nuuf nageenya isaanii barbaanna innillee ijoollee isaa wal argee masaan walitti nu bulfateetis okay garuu osoo Sumayyaan ijoollee kanayyuu itti agarsiisti ta'e mucattiin kun achi dhaqxee itti agarsiistu inuma yaaddee fi dadhabbii isaa kana yaaddee itti agarsiiste jennee eegaa jirra nuti Sumayyaan achitti jechuudha warri daawwattuu ta'uu dansoonni jechuudha
amma sumayyaan kan argite hanga barbaade yoo ta'e sumayya sayidoon akkuma jedhu san dadhabaa akkasuma maallaqa fixe jedhu san fixa malee kan arginaan abadaan itti agarsiisu dadhabeetu manillee gara biyyaa isaa deebi'e yookiin tuniyyuu kan dallaalan manaa baase kun rakkoon irra kutannoon kunillee kutannoodha akkaataa qabaayyishaa kan qee keetitti seeran qabanne mana bulle mana kee galtu xiqqoo mufattee sirkunnaan batattistu amma yeemaan dhayxee wajjin jaarsa keetiif wareegamuu fi wajji sumayyaa barbaaduu fi dubbiin tun akkami ana dhiiste Sa'iid duratti majette bar yoo inni Sa'iid sumayyaa argate annani naafa isa bira yoo dhaqee miira inaaf innatti dhaga'ama amma akka hin arganneef fashaleessuuf ayyuu bakka ijoolleen keenya kasirraa baratanii jaarsa ofiitiif wareegamuu fi wareegamuu qofa ta'uu qabaa anillee kasirraa bare kana kaa akkasii fiqirin tabiloo fiqiriin afaan haasa'uudha fiqirii walii gadduudha wal jaalachuu wal kunuunsa manatti qabuudha jaarsi kee jaartii osoo qabu akka nama jaartii hin qabneetti jiraachaa jira jedhee himatee ture isa jaarsummaa sawwanta jaarsi barbaadu argatee jira fiqirii jechuun achi malee qarreen rabaanii fiqirii miti ka amma kaa hundaafuu nagaan galii gara mana keeti dallaalaan akkasiin jedhe sun ati waan birrii qabduuf haayida fi hanga safixutti bakka tokko ga'uu dandeessan booda immoo jaarsi keetillee wachi geette sitti hin callisu yoo nagaan yaman geette gaariidha yookiin garuu karaa kanatti waa taate taanaan nullee lapheen keenya nu caba kan jaalannu kaayishaa garuu jaalalaaf wareegamuu kee kana nullee koppii gochuu qabna ka keessi godha jedhiin intalli bakka akkasumayyaa waliin argine barbaadde hundaafuu kamee laallaa yoo achi geette isheen illee Sa'iidoon illee waan callisu miti kan callisadhee yaadu dhuguma garuu kaatee jirti ka bakka isheen itti dhaabbattu hin beeku mutattee kaatee jirti mintini keessa baabura keessa kaatee achi geesse kinoo gaafa achi geesse immoo xiyyaarachi kanaa muru kanaa sirreessu waan hundayyuu naa sirreessu kan nama waa'ee man beekutu achitti na eegeetti bakka yeman deemu fika haayida zeenoo lamaaf isin maal jettan naante maal jettan adabattee tumusu asitti teessee jiraattee yookiin immoo inni gaafa dhufuu dadhabe achi gaafa ga'e yoo sumayyaa wal argate yoo ijoolleedhaan wal argate laalte gaafa inni ka'uu dhufuu dide osoo katattee dhaqxeen koottanas jira bakka siyaadee irratteen osoo akkas ta'e wayyu amma ariifannaa kanaan akka inni daa'ima isaan arginu taasiste sumayyaan illee osoo itti agarsiisa jettee bakka namni kun abbaa ijoolleetii hagan hunda dadhabee ammallee deebi'ee qarshiillee harkaa fixee waa tokko hin jira miti bakka nuuf suffee namni jijjiiramuu hin danda'a godhannoo waa tokko namni umrii kana wajjin jiraate namni jaalalli ijoollummaa waliin dhandhamate wanti jijjiiramneef hin jiru miira aarii keessa galteetti malee sumayyaan jechuudha. Osoo sumayyaan iyyuu yaada ishee jijjiirtee ijoollee kanatti agarsiisettee laalkaa yeroo gabaabaa keessatti akka isheen agarsiisne akka isheen waan isheen taasiste amma maal jettanis hundaafuu osoo Sa'iidoollee kan jaalatu ta'ee hin beeknu kan nuti jaalala birrii yoo ta'e jedhee birrii itti kennee jira jedhe osoo ta'e iyyuu tasgabbooftee suuta jettee inni achitti nana fedhee murteesse dubbatee ture kaleessa sagalee isaa keessatti duratti viidiyoo irratti sin hojjedhee ture. Erga inni ture booda si yaada jettee osoo kutattee kaate erga ijoolleedhaan wal arge xuruu ture akka garuu sumayyaa waliin argin taasiteerti hundaafuu maraachuun akkas goote. Ayyuu kan kee kana dallaala harka buute taana mishkila katiir hundaafuu waan jennu qabnu faajan maamishaa garuu lafatti bade akkasii duratti Kanaadaa deemte jennee eegne as deebitee kana yeman deemtaanchi wareegamuudha jaarsa kiyyaaf wareegamuudha jedhanii jiru addas ayyuunii hundaafuu nagaan turaa akka kan ayyuu kuni bakka isaan gaanii laallaa jaarsolee lamaan iyyuu yemanitti yaa horsiifatu Sa'iidoon ijoollee isaa waliin nagaa walaa arguu nuti nageenya barbaanna nageenya nama kamuu barbaanna nama miidhamu hin jaalannu nama nagaa wal arguu nama nagaa wal faqqaruu nama wareegamu jaalala dhugaa yoo ta'e yaa wareegamanii fi jaalala sobaa fi jaalala jedhanii jaalala gadanii galchuun jaalala bishaan itti naquun jaalala dhagaan rukutuun haa dhaabbatu nagaan turaashee like gochuun dagattinaa subscribe godha.